oduu keenya daandii qilleensa Itoophiyaa eegalla. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara Boeing 737 waggaa 3 dura balaa dhaqqabsiiseen lafa kaa'ee ture balalitti deebise. Guyyaarraa xiyyaarri imaltoota 50 qondaaltota dhaabbichaa fi mootummaa of keessaa qabu balali'uu daandichi beeksiseera. Hirphaa Gammachuu nutti hima. Waggaa 3 dura xiyyaarri Itoophiyaa gara Naayiroobiitti qajeele daqiiqaa 6 booda ture kufee kan caccabeen lammiileen biyyoota garaagaraa lakkoofsaan 157 ta'anis lubbuu dhabanin. Xiyyaaricharraa lubbuun kan hafe hin turre. Balaa Itoophiyaatti mudateen dura Indoneeziyaattis balaan wal fakkaataan mudatee ture. Ergasii xiyyaaronni gosa Boeing 737 Max jedhamanii fi addunyaa mararra jiran akka hin balaliine dhorkamaniin. Kunis warshaan xiyyaara Ameerikaa Boeing haalaan miidheera. Waggaa darbee dhaabbatichi maatii namoota balaa xiyyaaraan lubbuu dhaban badiin kan isaa ta'uu ibsuun walii galteerra gaheera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara kana qilleensatti deebisuun dura qorannoo jabaan adeemsifamuu hime. Balaliitti deebi'uu isaa sababa godhachuunis guyyaa har'aa balalii biyya keessaa taasifame irratti qondaaltonni dhaabbatichaa fi mootummaa hirmaataniiru. Silaa guyyaa har'aa gara Kilimanjaaroo balaliif yaadamee kan ture yoo ta'u sababii rakkoo haala qilleensaan hin taasifamne. Daandiin qilleensa Itoophiyaa daandilee qilleensaa turanii xiyyaara badii geesse gara hojiitti deebisan keessaatiin. Waancaan Afrikaa 38ffaa qopheessummaa Kaameruuniin adeemsifamaa jiru itti fufeera. Yeroo ammaa biyyoonni 4 walakkaa maayigaan beekamaniiru. Waggoota 8 booda wal morkii kanarratti kan hirmaate gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa dursee gara Kaameruun dhaquus dursee deebi'eera. Gareen Itoophiyaa maaliif taphattoota ala taphatan hirmaachisuu dhabe? Hirphaa Gammachuu gabaasa qopheesse qaba. Gareewwan 24 waancaa Afrikaa irratti hirmaatan keessaa taphattoota ardii Afrikaan alatti taphataa jiran garee biyyaalessaa keessatti kan hin hirmaachifne Itoophiyaa qofaadha. Yeroo jalqabaaf waancaa Afrikaa irratti kan hirmaattee fi walakkaa xumuraaf kan geesse Gaambiyaan taphattoota biyya birootti taphachaa jiran garee biyyaalessaatti dabalatteetti. Gareen Gaambiyaa kun leenjisaa duraanii Waaliyaa kan turan Tom Saintfietitu dursa. Gareen Waaliyaa maaliif taphattoota lammummaa Itoophiyaa qabaatanii biyyoota biroo taphatan otoo hin dabalatiin hafeen? Barreessaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Bahaaruu Xilahun Itoophiyaan lammummaa biyyoota lamaa waan hin eeyyamneef taphattoonni lammummaa Itoophiyaa qaban garicha keessatti hin hammatamne jedhan. Kanaan dura taphataa garee biyyaalessaa fi garee buna Itoophiyaa keessa taphataa kan turan lammummaa Jarmanii kan qabu David Baashaa dhimmi kun sababa quubsaa hin ta'u jedha. Muuxannoo koorraa yoon ka'u lammummaa biyya biraa yoo qabaatte Itoophiyaaf taphachuu hin dandeessu yookaan immoo lammummaa biyya biraa qabdu deebisuu qabda. Taphattoonni Itoophiyaa ga'umsa qaban hundaan akka taphatan nan beeka. Haa ta'u malee bu'uuraaleen misoomaa qabnu gahaa miti. Biyyoonni akka Gaambiyaa, Seeraaliyoon, Keep Verde fi garee biyyaalessaa biyyoota biroo yoo ilaaltu taphattoota isaanii biyyoota biroo keessa taphatan garee isaanii keessatti hirmaachisaniiru. David Baashaa gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa Waaliyaan waancaa Afrikaaf wayita darbuun mirkanaa'etti taphattoota Awurooppaa jiran akka filatu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa dirqama kenneef akka ture hime. Haa ta'u malee taphattoonni inni filate leenjisaa garichaatiin otoo hin filatamiin hafan. David Baashaa leenjisaan garee biyyaalessaa ga'umsa taphattootaan filadheetti gammadoon turree jedha. Taphattoota sarara fuulduraa garee biyyaalessaaf filachuullee himeera. Deebiin argadheetti hin gammanne jedhe. Bara 2011 irraa eegalee taphattoota lammummaa Itoophiyaa qaban garee biyyaalessaaf filachuun kan beekamu Farahaan Muhammad filannoon taphattootaa kun paaspoortiin waliin qabatuu jedha. Dhimmi isaa dhimma paaspoortii miti. Akkas taanaan David Baashaa Awurooppaa dhaqee taphattoota akka filatu maaliif ergan? Maqaa taphattootaa tarreessee qabatee yoo deebi'u leenjisaan deebii isaaf kennan ga'umsi taphattootaa gaarii miti kan jedhu ture. Leenjisaa Sawundat Bishaan wayita turan irraa kaasee taphattoota filachuuf yaaleera. Haa ta'u malee leenjistoonni Itoophiyaa hin fedhan. Mariyaanoo Baareetoo qofatu fedha qaba ture. Federeeshiniin taphattoota biyya alaa irraa akka fidu dhiibuun yeroo isaatti taphattoota akka Yusuf Saalaa, Waalii Daataa fi Amiin Askaar fidee ture. Dhaggeeffattoota keenya amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa. Itiyoo Telekoom sababa waraana kaaba Itoophiyaa taasifamuun baatii 6 darbanitti birrii biiliyoona 3.67 dhabuu hime. Naannolee waraanaan miidhamanii fi amma qaqqabuun danda'ametti tajaajila kana jalqabsiisuuf birriin miiliyoona 330 siqu baasii ta'uu himeera. Yaali fonqolcha biyya Giinii Bisaawatti raawwatee jedhamee shakkameen lubbuun nama tokko darbe galma mootummaa pirezidantiin biyyattii walgahii keessa taa'aniiru jedhame irratti dhukaasni dhaga'ameera. Achi buuteen pirezidantii fi ministeera muummee biyyattii ammatti hin baramne.
Guyyaa har'aa waggaa waggaatti guyyaan hijaaba addunyaa kabajamee oola. Dhimma kanarratti kan dubbisne diizaayinarri Hanaan Ahmad hijaabni calaqqee amantii ta'ee calaqqee eenyummaa keenyaas akka ta'uun fedha jechuun himti. አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ ሂጃብ ነው የሚለብሰው በዛ ካልቸር ውስጥ ነው ያደረው ሙስሊሞኒ ሀርኪ ጫላን ሂጃብ ወፈቱ አንስ አዳ ከነ ኬሰቲን ጉደደ ከናፉ ሂጃብኒ አመንቲ ከንቲን ኢብሲቱ ኡፈተ ድብርቶኒ አደት ፈተኒ አመንቲ እስላማ ኬሰቲ አመንቲ በከቦ ሂጃብ ዲዛይኒ ሳቶልቹ ከነን ኤገሌ በረፈረንጆታ ኩመለማፍ ሰገለቲ ማቲን አኒ ኬሰቲ ደደ ጉደደ ሆርዶቶ ተመንታ ክርስቲያና ፊ እስላማ ኬሳ ወልቲ ባነድ የሮ ሄዱ ሙስሊሞኒ naaf gara staadiyeemii yeroo deeman abaayaa gurraacha isaa uffatu inni saawudii yookaan biyyoota biroo irraa dhufe Itoophiyaan biyya gara jalqabaa islaamummaa simattedha mallattoo akka nuuf ta'uuf kuula gargaaramne kanaafuu kuula gargaaramne hijaaba hojjenna haati kiyyaa qoloo yookaan qamisii kuula qabu wayita uffattuun ilaalaa guddadhe kanaafuu ani kuula addatti nan jaalladha kuulaa fi hijaaba walitti fidee maaliif hin hojjedhu jedheen hindiitti imale ስራዎቹን ለመስራት እንደተነስቼ ሄድኩኝ hijaaba kuula wajjii walitti fidee diizaayinii gochuun erga eegaltee booda hawaasni akkatti ishee simate Hanaan Ahmad akkanaan dubbatti. በመጀመሪያ ስራዎችን ባዛር ነበር ሾ ያረኩት ጀልቀባ ባዛሪ ይረተ ገርሲሱፍ ጨራር አርገደ ሐዋኒ ፊ አቦቲን ይደወን ገራገራራ ዱፈን ዳወተኒ ያደጋሪናፍ ከነኒ ኩለ ፈየደሙ ኮመሌ ሂጃባ ዋንቲን ገደረ እንጅሩ ከኑ መጅሩ ጉባቲን ኢትዮጵያ ዋን ኢብሱ ደንደውን ትደበለ ቲቪ ረት ኤርገን ያደ ቦደ ነሞኒ ያዱ ተደዳናፍ ከና ትረኒ አዳ ከረት ዋን ሲ ኢብሱ ደበሉን ወጎረ ፈካቴስ ነቲ ሙላኒ ነሞኒ ሀርክ ሰገልተሚ ሸንታአኒ ሲመተኒሩ namoonni harka shan ta'an ammoo hijaabni fi faashiniin walitti hin dhufan kanneen jedhan yaada kennan namoonni harka shan ta'an ammoo hijaabni fi faashiniin walitti hin dhufan jechuun kanneen yaada kennanis ni jiru ኮመንቶች የተለያዩ አስተያየቶች አሉ Gama lixaa fi kibba Oromiyaa rakkoo nageenyaa hammaate ammallee furmaatan argatiin jira. Rakkoon yeroo yerootti bifa jijjiirataa jiru kun lammiilee dararaaf saaxileera. Rakkoo waggootaaf ture kun lola Tigraay dura eegaluus xiyyeeffannoo gahaan arganne. Keessumaa booda kana haleellaa raawwateen badiin guddaa ga'u jiraattonni BBC'tti himaniiru. Rakkoowwan Wallaggaa keessa hammeessan ijoo garuu kami jiraattonni dubbisne sochii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaa Oshene jedhee waamuu himatu. Qonnaan bulaan dubbisne kun haleellaa kana dura raawwateen lubbuu ofii baafachuun gara naannoo Amaaraatti baqatu himu. ችግር መጣው ሸኔ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራ ወነግ ሸኔ ነው እንደዚህ አይነት ችግር ያመጣ እንጂ ፍትማን ግራብረና kan kana hunda dalagu shaneedha malee durimmoo waliin jiran amma kan lamaan keessa mucaa godhate gidduutti rakkateera warri gandaa kanaan dura rakkoon quunnamu hin jiru waan nun jedhaniif hojii keenya dalagna turre shaneen Oromoo bilisa baasnaa jedhanii nutti dhaadatu. Amaarri Wallagga keessa hin jiraatu jedhanii dhaadataa turan. Nuti hojuma keenya irratti xiyyeeffannee turre. ወለጋ ውስጥ አማራ ይኖር ምናምን የሚል ነገር አለ ግን እኛ ያው እንደዛ ምንም አላስብነውም እናስብ ነገር ስለሌለ ዝምብሎ ወደ ስራችን booda kana garuu haleellaa raawwateen kan himataman hidhattoota Amaaraati. Namoonni nuti dubbisne haleellaa haloo ba'u fakkaatuun hidhattoonni Amaaraa manaa fi qabeenya gubuu himu. Barsiisaan Abbaa Ijoollee Shanii godina Wallagga Ba'aa aanaa Jaarragaa Jaarteerraa dubbisne akkanaan himu. Manni koo akkuma jirutti soofaan achi keessa jira, biifee kontirooliin jira, sireewwan ammayyaa garaagaraatu jiru. Kun akkuma jirutti wal wajjiniin gubateeti barbadaa'e maatii ijoollee shanii qabadhee nama fira bira jira. Akka midhaanii tuullaan boqqolloon kan gubatee jira. Tole tarii zinagaan baataniitu namni du'ee jira ture. Namni du'ee jira, namni achi keessatti du'e namoota sagali. Namoonni kun immoo warri baqachuu hin dandeenye umurii isaanii waggaa 90 kan ta'e jaarsolii fiiganii ba'uu hin dandeenyetu du'e. Qonnaan bulaan biraa immoo mootummaan hawaasa tokko hidhachiisee kaan dhorkate jechuun rakkoo himatu. Dabalataan marii humnoonni mootummaa isaa walitti qaban irratti jiraattonni Amaaraa hidhattoota faannoo jedhaman naannoo Amaaraadhaa fiduu isaanii himu. Sabni kun saba waraana keessa jiru miti mana isaatti buqqa'ee. Saba nagaa kana godhaniin maaliin uwwinaa yannaa gaafanneerraa saba kana nuti si'annee akkuma isaanii nageenya keenya ofirraa eegnaa nuyi achiisannaan seeni achiifnu wal tokko isaanii seeni achiifnu jedhanii yaada akkasii kaasanii namni tuulamaa
maali annaa kaanee namni lamaan wal sodaata walis amma kanaan ture. Milishaan hin jedhamu hin jiru jedhee mi'ataan milishaa meeshaa hidhatu hin jiru fi akka dallattu kan tokko warra akka jiranii karaa keenya illee osoo hin ta'in karaa aanaa shiramuu karaa aanaa kana tokko jedhanii tokko. Akkuma araaraatti yeroo taa'anii himatan guyyaa tokko walitti fiduu yaalanii walitti qabuu yaalanii nama gaaffii godhan ture. Ifaan fidannee irraa araaraatti daballee irraa jedhanii itti yaada laalanitu jira walga'iirratti. Mootummaan himannaa irratti dhiyaatu hin fudhatu. Kana dura kan dubbisne hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen inumaa hidhattoonni Amaaraa fi kan ABO shan ittiin jedhan wal faana dalaguu jechuun dubbatu. Qabatamaan walittis firoomanii walittis bichoomanii miidhaa moqa qabsiisaa jiru. Qabatamaan achi kan jiraatan jiru. Addatti jira meeshaan kenname hin jiru. Meeshaa kan hidhatu qaama nageenyaati, poolisiidha, milishaadha. Addatti jira wanti kennu sagantaa akkasiis hin qabu, karoora akkasiis hin qabu, godhees hin beeku. Rakkoo godinoota Wallaggaa keessa duraantummaan hammeessan jedhamuun kan maqaan isaanii ka'ee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo kan mootummaan ABO shan jedhee waamu himannaa isaan irratti dhiyaatu hin fudhatani. Dubbiimaan garichaa turtii BBC waliin taasisaniin kanneen hidhatan malee jiraattota akka hin tuqne dubbatu. Gama kaaniin mana gubuu, midhaan gubuu, daandii cufuu, ajjechaa suukaneessaa fi kaan garaagaraan godinoota kaanittis raawwatuun maqaan isaanii isa dhaamaniif deebiin keessa maali jedhee dubbii maawaboo Odaa Tarbii gaafadheera. Naannoo sana qaama baay'eetu jira kan hidhatee socho'u. Garuu kan baay'ee uummata keenya keessatti kan rakkisaa jiru qaamota warra adda addaa kan maqaa wabootiin himatanii kaan warra mootummaa hojjetanii kaan kan uummataa isaanii ofuma sooromsuu jedhanii ofumaan beekamtii argachuu jedhanii maqaa wabootiin socho'anii ijaa haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee fi opportunity sana fudhatanii uummata keenya dararaa jiru. Sanas karaa keenyaan irratti tarkaanfii fudhachuu fi hojiin hojjetamaa jira. Garuu kan caasaa keenya keessa jiru kan hin jirre uummata keenyaaf adda baafachuuf akka ulfaataa ta'e ni hubanna. Sanarrattis nutis hojjetaa jirra. Qaamota warra ofumaan of ijaaree wanta akkasii raawwachaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu fi hojiin irratti hojjetamaa jira. Karaa tokkoon immoo yeroo adda adda jira kan disciplinary issue yeroo tokko kan qaama keenya waraana keenya keessa jiru isaan immoo warruma dhiyootti galee nama fudhatanii birrii irraa gaafachuu mitiin. It's just generally disciplinary issue qabaachuu danda'u. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu. Ministeera muummee UK Boris Johnson qondaaltota biyyattii waliin mari'achuuf Ukraine seenaniiru. Biyyoonni lixaa Raashiyaan Ukraine loluu malte jechuun yaada ibsaa turaniiru. Odeeffannoowwan dabalataaf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com imaluu dandeessu. Sagantaarraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.